Amma booda paaswordiin imeelii kiyyaa na jalaa bade hin dagadhe imeelii namatu naa bane paaswordii hin beeku jechuun hin jiru. Akkamitti paaswordii duraanii dhiiftanii ofii keessanii haarawaa akka itti galfattan daqiiqa takka keessatti isin agarsiisa. Namni manaaf haarawaa taatan jalqaba mana follow gochuudhaan hiriyoota keessaniifis share gochuun dagatina. Waan akkan isinii hojjedhu barbaadanillee koomentii jalaan naa barreessa. Jalqaba aappii kana keessa seentanii itti aansuudhaan mataa gubbaa botaa kana tuqxanii haala kana yeroo isin dhufe barreeffama kana yeroo takkaaf gadi tuqxanii akkatti ol oofuudhaan ammallee botaa kana yeroo takkaaf gadi tuqxan. Asitti immoo yituu qulfii isin gaafachuu danda'a. Wanti isin asitti guuttan waan iskiriinii yeroo bantanii cuftan itti guuttattan san paatarnii ta'e paaswordii ta'e paaskee yookiin ishaaraa ta'e ka barbaadellee man taane waan iskiriinii keessan ittiin banattanii cufattan san itti guuttanii itti aansuudhaan immoo gara fuula kanaatti yoo isin dabarse jalqaba irratti paaswordii mataa keessanii ka baay'inni isaa 8 ka ulaagaa 4 qubee xiqqaa qubee guddaa lakkoofsa fi mallattoo of keessaa qabu akka tanaan dura viidiyoo isin hojjedhetti paaswordii mataa keessanii uumtanii itti galfattanii jechuudha. Erga isatti galfattanii booda ka jalaarratti illee osoo waa takka ittiin dabalin irraa hin hir'isin kama gubbarratti itti barreessitan kana itti galchitanii jechuudha. San booda yeroo gara fuulduraa deemtan paaswordii kan isin jijjiirtanii jirtanii amma booda paaswordiin duraanii hin hojjetu paaswordiin duraanii faayidaa hin qabu jechuudha. Paaswordiin isin fayyadu kaamma isin itti galfattan kanaa jechuudha.